Oduu gaddaa dubbiin akkan turte godin boorana aana dilloo boolliti barbaachi warqiitiif qotamtu lubbuu namoota afurii galaafattee jedhaani. Boolliti liqimmeen tumbooqe diqqo jedhamti. Qotum dirdillooti dabre awwaal wayitii jedha warri laftan gad fageenyaan beeku. Awwaal hangan 8 dur namichi tokko warqi keessa qachuu wayille keessa argate gurguratee jedhu. Duub gaafa sunami sun lafsun yoo qotaa tursun oowu jajjabaa akkisiin qabda haasawa tur jedhaani. Ufiyyuu dhibame yeroo akka mayyaalaa deema turuusaa dubbatama. Eegee of jibbaatee hawwii booltan ammaannaan ofirra lakkiise. Booltan uumati bahetiin tinfee duub cufin duuchinee jedhu haga gad fageenya meetira 2 tokko lakkisanii bira godaanaan. Eegi suni amgan 8 kunne jeerra. Gada abba tokko jechuu isaaniiti lafti sun achiin duuba nagumturte. Hardhi immoo lubbu namoota afurii nyaattee jedhaan. Warri kun afran haadhaa filmee soddaaf ol laqee jedhu warri dhumaati nam kana laana arge laafum nagaya yoolleen tisitu wadafaan boolla taphattuu tokko kopheen bool kan kee jala buuti gad fageennisi meetir 2 jedhu jennaan mucaan diqqaan kan kopheti fudhadhi jedhe boolseen waan achiin duubta warri lafa akkan jechuun OMN itti nam ilaan argareef baas keessaa barsiisa waakkala gabaabu nam tokko. Abu akkala baara fayyaa? Fayyaa. Ageenni baraadhaan guyyoo waariyoo abba jirmanaan jedhe nu nabeet. Guyyoo waariyoo ni jira. Jajjabaa naga qabdaa? Naga qabna geenni baraadha. Maani si wanni dilloo ta'ee jedhan kun jaatanii bonayyaa bilbila kan kana arge maa wanni amtuu nu dhageen kun? Wanni kun guyyum kannullee na duse deenu lalleen dilloo jira. Arumaa garan gad dufeetiin harma kan jira duse deenu iyyanii. Ayyee. Iyyanni filo jareemne dhumnu bool wayi jira boollisi sunini booqe dilloo sagartee dilloo keessa fudhatan sulleeniti. Tasoo wadda qabdu sullee goofooyi jira goofii dhaattu jira. Ayyee. Goof kan keessatti namu wayi haa mokonniin toleeraa jedhani waan akka warqii wayi kee barbaada qotee jedhan ammaan dura. Ayyee. Inni amma guyyaa kan arge gaafannaa wamaallee keessaan arganneedha. Boolla kan akka meetirii 8 gaqqoteetti achiin duubatti innillee irra fayyada beennaan dhiise boolla halkan malee hojjanni adoonni qotu lafti isaanii 12tti geesse iyyuu itti gubatti dadhabeennaan ifirra dhiise. Ayyee. Amma boolla ta'anii sodaatanii ennaan xiqqoo duuchanii agi meetirii 3 tokko. Boolli meetirii 3 taaftan mucaa xiqqayya tokkirra kopheen kee buutee mucaan kan morgee rooti obboleessu baggajja morgeeti nama beektu. Baggajja morgeen beeka. Obboleessu baggajja morgeeti haadhisa xiqqoo dhale. Ayyee baggajja morge kan bulchaa itaana godin gujiillee ture ammaan tan achi kaasan san. Tureeti nammata warri sun hojii irra dhaabsu. Ayyee. Mucaan kan morgee rooti haadha baggajjaa xiqqoo dhale mucaa kan kopheen kee buutennaani fudhadhaa jedhe seene. Mucaan seene naani achumaan keessatti hafee mucaan xiqqaa waliin jiran iyyanne galee haatillee dhufte naani mucaa kiyyaa jette seente jaartilleen achumaan dootee hafte nami lamdibiilleen hin dhufe nama lamaanitti nami jaa waliin dhufe nami jaa waliin dhufe isa nami lamduude. Reeffaadhaaf mucaa baasuuf naan nami lamduunaan nami lamaan kunilleen akka gaggabuuf arginaan nami lamaan kun keessa yaa'e harka nuu qaba jedhee keessa yaa'e. Ayyee. Nami lamdibiin eegee duunaan lamaan kun reeffa baasuuf heduu achumatti du'ee jechuudha. Warri dukunin gubatmoo akkam qaama gubatmoo nafa gubatmoo warri kun akkamiin dhumatu? Warri dukun ittiinutti deema warri dukun yojjaan achi dhumneet hin jenne reefi mucaa xiqqaa afaan gami tokko muluun hin jiru duruu gubateetiin gogaan irraa ka'ee addaatee jira. Reef kayyoo alaan agartaatuyyuu? Yaa ilaan argi beeku boollayyuu reefa namni ookko mukumurree keessa guurre nami keessa guure iyyuu nuuma. Ayyee. Ilaan argi reefi nuuma keessa guure nu durattu nam lammoo sadii takkana baheeni nami qara baheenu nuuma. Ayyee. Boolli kana waan akka saankulleettiin beektan ati yoo lafdiida kee deemtu waan akka saankulleetti jedhaniitiin akka haaraa akkaan qabu. Akkana ibiddi wayii keessa dhufa. Wayii keessa haa boolli mul'atti wanni kun gaandii duuyyuun qabdi hummaa wanni akkasii keessa haati waan akka beenzilii yookaan beenzilii akkan motoriin naquuf jette wanni akka haaraa haa wayii keessan kaatu. Ayyee. Waan akkasii keessa haa amma
wanni kun uumtuun fakkaatti wanni ijoolleen lamaan dugda keessa yaade afuur dhabne bakka nu kaamamne. Warri dhumatu sun madafa irratti arganii gubachaa ibidda moo kaaname nuti hin du'ani? Gubachuu ibidda kan ibiddummaan gubee nama luqqiseetiin gubachuu fira luqqaas haama akkasii dhadoonuu biruma jaan jiru fulaan qarin gubati dhuguma gubati. Ayyee. Waan akkasii wanta ciina fuurbaa kana fakkaata bakka waan akka oksijiinii jirre yookaan kaarboon monoksaaydiin ba'uu garte. Warreen keessa guurtan kun warreen akkamiin keessa fuudhuu dandeettan isa nami lam dura du'e mucaan xiqqaan dura du'e haati eegee dhufte doote ijoolleen lamaan baasuuf dhufte taante doote san akkamiin gara jabaattan yookaan aduun sodaatan keessa baaftan. Nani eegi namaan ba'ee jetti laattu nuti malilum doofti mallaanitti namni hedduu diriinuu asitti namne mallaa'uudhaanitti namatti waan akka baangaa wayii ijaa okkoo muranii okkoo gartee akka meetir lama dheera. Ayyee. Muku muranii namni haa wayii ofirra qaba itti haanii akkasiin itti maranii okkoo isaanii walitti qabatanii hirkisanii keessa baasan. Daa'imni xiqqaan duratti sun ijoollee horii teessitu nam ganna gamiiti. Ijoollee horii teessitu nam ganna kudhan yookaan kudhan tokko hin dabar. Ganna kudhan yookaan kudhan tokko nama gati. Ijoolleen naannoo sun aduu taphattu keessatti dhumatti moo akkamiin wanni sun akkamiin taate? Aduu taphattu kopheen keebbuuta kopheen isa keebbuunaan kophee fudhadhaa jedhee seene. Ayyee. Waliin jiran seenii jedhee adoolawuu kophee xiyyi fudhadhaa jedhee seenee mucaan seennaan kaan achumaan gaggabee du'ee isaa du arginaani. Ayyee. Rifatee boo'ee galee mucaan xiqqaan sun ninu eegi galgal kanaallee qabaa dhaqanii daddabanna mucaa kaan kaduu argeeyyuu irrifata. Waan akkasiitu kophee keebbu sababa kopheetiif seene xiqqaan. Ayye boollitu sun armaan dura wanni akkam lafti oowwum lafa waan akkamidha muumati lafa jaaroleen biyya faan namni wabeek faan achiin ba'ee maal jedhan? Oowwum lafa sun jedhan amma armaan durallee eegii namichi qoteetiin jedhe wanni akka jaldeessaa wanni akka bofaa kunfaanii adoyaatu isi seenta arganii isi seente uma keessa gubatti arganii jedhan. Boffa jaldeessa bineensa seen cuftiin gubataa jechuun. Bineensa seenka keessa gubatti arganii boolli sun kan meetiri 8 agisun irra duuchanii agisun hafee. Arra boolli sun namichi sun atilleen galgal khayyaabee arge dubbisee naan jette namichi boolmaan keessatti arge qotee maal keessatti arge baqate. Namichi ani mallattoo inni irratti argin beeku nalleen giseen argu sun gisee namni reefu nama fuunee dhumneen ati qara boolla qotte waan qotteef keessatti argattee jedhee gaafadhe hin arganne naan jedhe malee jalqaba waan akkana arge mallattoo akkana arge qotee naan jenne innillee mallattoo immoo arge qotuu hin dhabu. Ayyee warreen dusun jechuun sagalee muutuu dhageessisa namni achi keessa seenaa wanni sun ukkaamamuu fa'aa wurwiixachuu fa'aa waan adda maal irratti agartan nama achi keessatti dhuma sun. Waan tokkollee dhageessisuudhaan akkuma nama gartee aduu ijji ofirra gaggabee jigee. Ayyee. Aduu nama aduu ijji gaggabee dhaqataa malee tokkollee wanni inni dubbachuu hin danda'anii jedhan bakka dubbachuu hin danda'u. Wardu kana mucaanii tokko war morgee kana haadhaaf ilmi kaan ammoo warreen fa'a warreen nuti. Tokko borugaa warra firummaa maallee waan qabannatti fakkaatu ollaa kun borugaa joo jedhani. Ayyee. Mana wal samaataana mani wal taana. Ayyee. Haati morgee jedhani. Afreessoo. Haati mucaan xiqqaan ammoo gubbuu morgeeti kaan xachee jedhani xacheen kun warri bulukiiti. Ayyee. Warri bulukiiti obboleetti jaartii dootee sun fuudhe sun obboleetti jaartii dootee fuudhes isi bula dhufee malee warri isaanii asiin. Beeni lafa maal jennani wabeek faan dhufee warri amma mootummaa kun faan namni barat kun faan dhufee booltuu waan isii ilaalee yookaan raadii boorana faan namni wabeek maal jenna lafti maal ta'ee jira jedha. Danitti warri lakkoofsa mootummaa kun faan leen achuun jijjiirani. Ayyee. Faan jaaroleellee namni laftii qabdi cuftiin achuun jira boolla waan isii qorannee duuchinaa innetti akkasitti gallaa yoo tijaaran malee hin duuchinu innetti akkasitti dhiibnee biraa galla boolla. Boollitii waan gad fagooti meetira ganda fagaatti tilmaamaani. Tilmaamaan meetirum 3 boollitii tun yookaan yoo akkam fagaate meetir 3 tuqa 5. Ayyee ijoolleen nam keebbu kan ilaan argan reef nama kana tachuu ate reef baasan dhuftuma reefin barachiin baate. Jalqabaayyuu warri jalqaba reef namii baasuuf iyyuu yaalii homaatuun godin dhufeeyyuu nu ilaan wanni hin argineef hin jirtu boollitti bal'inni isii diyaametiiriin isii yoo akka laalte meetira 4 geetti bal'oo waan taateef gad fageenyallee hin qabdu
mul'atu wanni si namni keechi wanni cuftii mul'atu wanni meetiri sadii tuqa shan jechuun beeku waan akka malee xiqqooti. Ayyo warri kun gubate qaama warraa gubate naan jette qaama kun gubacha akkam gubachumatti bidda kaammoo keessna guga warraatti gurraatee reefi akkam jira. Lakki gurraata'ee miti gubachumatti bidda yoo nama gubbaa kan luqqisee adiin jala gadi hin bahu. Akkana. Akkasi gubachaa ibidda kanam lukkisu. Wanni akkana armaan dur labsuun taatee beekti dhagaamtee beekti waan odeeffatafa qabdu akka nama lafaatti. Akkan garra waan akkana. Namu takka waan akkana hin garreedha namni cufi. Yoo ganaa volkaanoon ka'uuf deemsaatee mallattoo akkasii taatu malee tokkollee namni waan akkana hin garreedha namni tokkollee namni waan akkana duraan argin jiru. Uumati lafaan maan mari'achuu jira maal waliin jira wanni kun maal of keessa qabdanii mari'atan. Nama gurjaajee gargar galee uma waliin mari'anne reesii yoo rabbi reesii warsuun organama yoo reessanii irra ba'an duubatti waan jedhan malee. Ayyee. Nami cufti burjaajuma nam du'e sun keessa jiru malee wanni tokkollee nami waliin jedhin jirti maatii sunuu tasgabbeessuuf maatiin nama afurii jechuun nama dirii kun guutuun maatii nam sunii ta'a. Namni sun tasgabbeessu malee namni tokkollee nami waan akkasii wal gaafatin jiru irreessumaan duubatti wardiirama jedhan malee irreessallee labsanii jiran spiikariin deemanii akka namni hedduu waan taateef. Ijoollee katamaati ijoollee magaaldillee moo ijoollee baadiyyaati magaaldillee irra lafti sun kiiloomeetira gamfaa irratti argamti. Lakki fageenyatti hin argamtu ollaa warri cuftinuu baqattoo ta'anii beektaa warra rifuujii rifeenya irraa baqatee hin argamtu dirum keessa qubatee immoo dirum moggaa tokkoon qabatee jiru jira. Ayyee. Ollaa baqattoota kan ollaa rifuujii. Ayyee odeeffannoo naafan ijoo bulfaadhi galatoomimmoo waan kee jirtan borulle si deebi'a maatii miidhamtoota sallee bilbila isaanii na argii walti deebinamee bora awwaalumirratti waan jira hawmati jedhu naan geetta. Ayyadan saawar galatoomii bakka ganamu wajjin maatillee bilbila isaanii argachuullee baadiyyaa hiyyumaan ganamu rakkoon qabu. Ayyee shabbaaqii ulfaadha.